Welcome back to CK Master Class. Today we are going to be continuing History Grade 12 Master Class. Kun anammo Caalaa Qaasimootii University Finfinnee College of Law and Governance irra. Arrammoo kan laaluuf deemnu bakka dhiyoo guyyaa darbe irra dhaabbanirra the literatures or the Ge'ez kan jedhu laaluu deemna. Tuttiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isin jira. Literature or Ge'ez History Grade 12 irratti waa'ee heritage ilaaluun keenya ni yaadatamaa jechuudha. So arrammoo literature yookaan Ge'ezin yookaan haalli literature Ethiopia how maal keessa darbee arragee kan jedhu ilaaluuf deemna jechuudha. So also it is often said that Ge'ez literature is dominated is dominated in by the Bible sometimes, you know. Literature Ethiopia yeroo hedduu Ge'ez afaan Ge'ez jechuudha. Afaanota amma addunyaa irratti yookaan Ethiopia keessatti bade keessa baduuf jiru keessa isa tokkodha. So afaan kun irra hedduu literature isaa yookaan wantoonni barreeffamaa isaa wanniidhaan kan hojjetamedha jechuudha yookaan bifa Baabiliin kan biraaydu. There are many medieval and early modern original text in languages, okay? Dabalataan ammoo bara medieval period san keessa yookaan osoo addunyaan ammaa kun hin ammayyaa'in kan san dura jechuudha. Most of its importance is most of its important is works are literatures, okay, of the Ethiopian Orthodox Tawado churches, which is including the Christian liturgy like service book, prayers, hymns, fi kanneen kana fakkaatan. Literature in Ethiopia irra guddaan isaa afaan Ge'ezitiin kan barreeffamu jechuudha. Sirna Orthodox Tawado Ethiopia keessatti amantii Orthodox Tawado Ethiopia keessatti jechuudha. Kun ammoo amantiiwwan Ethiopia keessatti baay'ee kabajaman keessaa ishee tokkodha jechuudha. Amantiin kun amantii early during the Islamic period kan Ethiopia seente jechuudha. Jaarraa afuraffaa keessa sanirraas afaan hojii mana amantaa kanaa ta'ee kan tajaajilu yeroo hedduu afaan Ge'ez jechuudha. So for instance around 200 texts were written about indigenous Ethiopian saints from the 14th through the 19th centuries. Fakkeenyaaf kitaabonni 200 ol ta'an kan waa'ee Ethiopia irratti jechuudha yookaan ammoo waa'ee abbootii amantaa Ethiopia yookaan Ethiopian scientists kan jedhaman kun jaarraa afuraffarraa kaasee haga jaarraa 19ffaa irratti jechuudha barreeffamanii jiran jechuudha afaan Ge'ezitiin jechuudha. So kun ammoo kan inni agarsiisu hagam takka afaan Ge'ez Ethiopia keessatti literature Ethiopia guddisuu keessatti gahee isaa akkam akka ture jechuudha. This religious orientations of Ge'ez literature was a result of traditional education being the responsibility of priests and the monks, okay? Kunis ammoo this religious orientation yookaan afaan Ge'ezitiin barreeffamni barraa'e kun ammoo barumsa aadaa amantii kiristaanaa babal'isuu fi gahee hojii yookaan abbootiin amantaa yookaan priests means yaw qeessonnii fi monks yookaan darasoonni yookaan ammoo gargaartonni isaa gumaachan kan ta'uu isaa kan agarsiisudha jechuudha. In addition to the religions, the works of history, ecclesiastical and civil law, philosophy, medicine and the letters were also written in Ge'ez. Amantii qofa osoo hin taane seenaan duudhaa Itoophiyaalleen ecclesiastical means waa'uma amantii kanaa wajjin kan inni wal qabatu civil law barumsi yookaan barumsi seeraa amantiileen fakkeenyaa fi fataa nagasti fudhachuu dandeenya jechuudhaaf philology, medicine fi barreeffamoonni waraqoota adda addaa the letters were written also hedduun isaanii Ge'ezidhaan kan barreeffamudha jechuudha. Also the documents written in Ge'ez language are largely found in Ethiopia. We also find material written in Ge'ez in foreign countries as well. Okay, kan jechuun ammoo irra hedduun barreeffamoonni afaan Ge'ez
Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti literature Itoophiyaa keessatti haa babal'atu malee barreeffamoonni afaan Ge'eziitiin barraa'an kun biyyoota addunyaa biraa keessatti illee kan argamedha jechuudha. Significantly jechuudha collections of Ethiopian manuscripts are found outside of Ethiopia in France, Italy, and the United Kingdom, Germany, and the United States. Kan jechuun barreeffamoonni adda addaa durii kan Itoophiyaan qabdu waa Itoophiyaa irratti kan barreeffame irra hedduunsa kan inni argamu Itoophiyaan alatti jechuudha. Biyyoota akka Faransaay, Xaaliyaan dabalatee, United Kingdom, Germany fi United States dabalatee biyyoota foreign country means outside of Ethiopia keessatti baay'inaan waa'een Itoophiyaa barreeffama durii kan argamanidha jechuudha. So kunis ammoo the collections in the British Library comprising some 800 manuscripts dating from 15th to 20th centuries. Kunis ammoo barreeffamoonni afaan Ge'ezii kana yookaan literature Itoophiyaa barreeffamuun kun biyyoota xiqqaatee barreeffamoonni durii 800 ol ta'an jaarraa 15ffaa irraa kaasee haga jaarraa 20ffaa irratti baay'inaan kan walitti qabamanii argaman jechuudha yookaan Britain library keessatti jechuudha. So kun ammoo hagam takka Itoophiyaan literature Itoophiyaa guddatee even biyya keessatti qofa osoo hin taane haala dur jirurra dhaabbannee kan laallu yoo ta'e even it is very very magical jechuu dandeenya jechuudha. Notably including the magical and divinatory scrolls and the illuminated manuscripts of the 9th to 17th centuries. Kan nama ajaa'ibu garuu barreeffamoonni kun barreeffamoota divinatory means it is connecting with religious practice. Dhimma amantiitii wajjin kan wal qabatu scrolls and illuminated manuscripts yookaan barreeffamoota durii kan jaarraa 16ffaa haga jaarraa 16ffaa haga jaarraa 17ffaa barreeffamanis as keessatti kan argamanidha jechuudha. It was initiated by the dominations of 74 codex by the churches of England Missionary Society in 1836 jaarraa bara 1830 jechuudha. Church beekama biyya England keessatti kan argamu Church of England Missionary Society kan jedhamuun bara 1830 keessa bara 1830 kan agarsiisu qubee S kana jechuudha. Fi bara 1840 keessa bifa codify means to be barreeffamoota bakka adda addaatti barreeffame kitaaba tokko deebisuudhaan codex bifa kooditiin wanni gochuudhaan initiate ta'uudhaan akka literaturein kun bal'atu kan godhe jechuudha. Substantially expanded by 349 codex looted by British from Magdala. The last stronghold Emperor Tewodros II in the 1868 expeditions of Ethiopia. Jalqaba bara kitaabota 74 kan Church in England waa'ee seenaa Itoophiyaa fi seenaa amantii Itoophiyaa amantii Ortodoksii dabalatee amantoota hedduu irratti kan barreeffame waa'ee amantii kiristaanaa irratti ni jira jechuudha. Then san dabalataan jechuudha substantially sana olitti kan bal'ise immoo kitaabota hedduu Itoophiyaa jala hatudha. Looted means to be taken means fudhachuu jechuu karaa seera dhalaatiin fudhachuu jechuudha. British gaafa as the Battle of Magdala bara 1868 yeroo Emperor Tewodros defeat godhan jechuudha. Kitaabota fi lugjeroota mootii hedduu gonfoomataa dabalatee irra hedduu isaanii hatanii kan deeman isaan keessaa immoo kitaabonni 349 isa tokko turanii jechuudha. The Metropolitan Museum of Art in New York City has at least 2 illuminated manuscripts of the Ge'ez. Artiin magaalaa New York keessatti kan argamu Metropolitan Museum keessatti jechuudha. Yoo xiqqaatee kitaabonni durii Ge'ez firii 2 fi kitaabonni sanaa ol hedduun isaanii kan argamanidha jechuudha. So kun ammoo literature Itoophiyaa hagam takka akka jabaatee kan agarsiisudha jechuudha. Kabajamtoota barattoota kutaa 12
concept in Itianumo how Al Nejashi Mosques literature Ethiopia lalarra yookaan ammoo akkamitti heritage Ethiopia yookaan hambawwan Ethiopia kan jennu akkuma jalqabalaallee hambawwan Ethiopia tangible and intangible heritage jennee bakka hedduutti qoodne san keessa ammoo from tangible san keessa movable and immovable as well as jennee qoodnee turre jechuudha. So kanarra dhaabbannee kan amma ilaalaa jirru immoo it is tangible warra ta'anidha jechuudha. Al Nejashi Mosque is the oldest Muslim religious place of worship found in northern Ethiopia as a present day Tigray region jechuudha. Masginni Al Nejashi jedhamu muslimootaaf jechuudha bakka waaqeffannaa kan kaaba Itoophiyaa ammatti argamu isa duriiti jechuudha. The oldest jechuudha. Found in Tigray region jechuudha. Naannoo Tigray amma keessatti in 17th centuries AD means after this is or Anno Domini. The first followers of the Prophet Muhammad were persecuted and oppressed their own lands by the Quraysh ruling class of Mecca for their conversion to the new religious Islam. Okay? Jarra torba masginni kunis seenaa keessatti gabaabsee konseptii isaa yoon isiniif himu jechuudha. Jarra torbaffaa keessa yeroo ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam karaa amantii ergamaa Rabbii ta'uudhaan Rabbiin isa filate booda sandura biyya tana biyya isaanii san jechuudha yookaan biyya Saudi Arabia amma tana jechuudha. Makka kan bulchaa ture Quraysh ruling class dha jechuudha. So Quraysh ruling class kun sababa Qurayshonni yookaan Qurayshonni kun hedduun amantii isaanii duraan qaban san traditional religious dhiisuudhaan amantii musliimaa qabataniif persecute godhanii jechuudha yookaan isaan miidhuudhaan opporechuun qursuudhaan lafa isaaniirraa akka isaan baqatan gochuudhaan ummanni amantii musliimaa fudhachuun irra hedduunsaa karaa Ethiopiyaa dhufe jechuudha. Yeroo kana Ethiopiyaan masgida namni gaafa san biyya bulchaa ture Nejashi jechuudha hayyama kennuudhaafin masginni sun akka ijaaramu ta'uudhaan because of this mosque is one of the oldest Muslim and one of the prestige heritage of Ethiopia jamuudhaan beekama jechuudha. The Prophet Muhammad thus searched for safe place and compassionate kings who could grant safe head out protection for their followers. Samboda ergamaan Rabbii jechuudha. The Prophet Muhammad searched safe place addunyaa tanarraa bakka safe yookaan bakka nageenya qabdu mootii compassionate qabu gara laafessa jechuudhaan mootii Itoophiyaa yeroo saneen Nejashitti ergee jechuudha. Akka warreen isa hordofa warreen amantii haaraa qabatan kan akka inni ittisuuf itti erge jechuudha. Realizing that he could not protecting them from attack of the Quraysh ruling class of Prophet Muhammad is instructed his followers go to the Christian King of Abasha. Yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaa bulchaa ture Nejashi jechuudha kiristaana ture. So yeroo sanitti Santaus garuu kiristaana illee ta'u achi akka deemtanii the safest place in ammaaf jiru achi jechuudhaan achitti erge. Yeroo kana mootummaan Habashaa yeroo sanii jechuudha yookaan Al Nejashin saying that the Habasha is the land of justice and the truth. Okay, mootii yeroo sanii maal jeeni lafti Itoophiyaa tun lafa haqaatii fi lafa dhugaan itti mirkanaa'uudha malee lafa cunqursaa adda addaatiif namni itti miidhamu miti jechuudhaan yeroo sanitti hordoftoota Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hafuura fudhachise. During these times in 17th centuries this mosque is what constructed in northern Ethiopia what we call now the regions of Tigray jechuudha. So kun ammoo heritage Ethiopian qabdu keessaa isa tokko jechuudha. Okay, then according to in early 615 Anno Domini Prophet Muhammad sent a small group of his first converts including his daughter, his own daughter and her husband Uthman who later became third caliphate of the Islamic State to the Aksum to seek refuge
from the persecutions they were suffering in their hands of the rulers of the Makkah. Yeroo sanitti jechuudha ergamaan Rabbi bara 615 jechuudha isaan kana erguudhaan yeroo sanitti akka isaan cunqursaa sana jalaa baaniif karaa mootummaa yookaan namoonni inni arge kun ammoo intala isaa dabalatee jechuudha fi ijaarsa ishii yeroo sanaa Usmaan nama sambooda jechuudha kalifeetii islaamaa sadan afran keessaa tokko ta'ee jechuudha karaa Aksuumitti erge jechuudha akka baqannaadhaaf jechuudha yookaan as giving refuge yookaan bakka dahoo baqannaa akka kennaniif jechuudha maaliif yeroo sanitti haalli jiru cunqursaan baay'ee hammaataa ture Quraashonni hedduun isaan warreen amantii haaraa qabatan kana dararuudhaan baay'ee cinqaa waan turaniif jechuudha hooggantoota yookaan bulchitoota Makkaa jalaa cunqursaa isaanii jalaa akka bilisa baaniif ergamaan Rabbi achitti erge jechuudha. The Quraysh ruling class of Makkah had sent envoy to the Aksumite kings with the gift demanding the extradition of first converts who were given refuge in Aksum. Sambooda bulchitoonni Qurayshii yeroo sanii maal godhanii namoota karaa Makkaatti erguudhaan yookaan imbaasii isaanii kan jennu jechuudha yookaan nama bakka bu'aa isaanii karaa Aksuumitti erguudhaan gifti wajji yookaan warqiidha wajjin akka kennaa akka ummata warra Aksuumitti refuge teessan dabarsee isaaniif kennuuf gaafatanii turan jechuudha yookaan gifti kan isaan kannaniif yeroo sanitti warqii ture jechuudha so yeroo sanitti Nejaashiin warqii tuulla osoo tuullaa manaa fakkaattu osoo naaf kennitanii ummata kana dabarsee isiniif kenni jechuudhaan ummata lafti Itoophiyaa the land of justice and peace yookaan lafa haqummaa itti mirkanaa'uu fi lafti lafa dhugaan yookaan hayni namni ittiin cunqurfame ta'uu isaa akkuma mirkaneessee ture jechuudha but the Aksumite king refused to accept the request of Quraysh ruling class of Makkah okay that he would not extradite his guests even if they were not given him the mountain of the gold is look okay sambooda jechuudha mootummaan Aksum yeroo sana King Nejashi jechuudha gaafii mootummaa Quraysh irraa dhiyaateef kana maal godhe refused godhe jechuudha it is no accept refused means reject godhe jechuudha ni dide that would not extradite jechuun namoota criminal law irratti ni baratanii yoo karaa fuulduratti seera kan seenan taate jechuudha namni tokko yakka tokko biyya biratti hojjete yeroo biyya biratti baqate biyyi sun dabarsitee biyya inni itti yakka hojjeteef yeroo dabarsitee kan jechuudha kana jechuun biyya duraan dhufetti akka deebi'uuf inni not extradite akka deebiine godhe even if they were given him the mountain of the gold okay so osoo warqii akka manaa tuulamillee naa kannite ummata natti baqate dhufe kana siif hin kennu jechuudha seenaa keessatti waan gaarii addaa hojjetee ture jechuudha the king rather assured that the Muslim full protection saying go to them go live in peace if anybody ill treat you he will pay heavily for it jechuudha maal godhee bakka jara kana dabarsee hooggantoota Quraysh saniif kennu the king rather assured lafa Itoophiyaa keessatti nageenya guddaa yookaan eegumsa guddaa akka isiniif godhu deemadhaa bakka feetan jiraadhaa nageenyaan jechuudha namni kamuu kan karaa hin taane tiriit isin godhu yoo ta'e an ammoo dachaasan godheen deebisaaf jechuudha yookaan isin miidhu ta'e miidhaa isaanii caaltu deebisaaf jechuudha ummaticha mataa ol qabachiisa jechuudha then the king of Aksum known as Elashama or Ashama Abajar or Nejashi in Arabic so granted then asylum means dahoo baqannaa kan yookaan asylum kannaniif jechuudha and permitted them to practice their religion freely until left back to the Arabia in 1628 saga bara 18 bara 628 biyya isaanitti deebi'anitti jechuudha karaa nagaatiin amantii isaanii gaggeeffadhaadha akka barbaadanitti socho'aadha jireenya keessan jiraadhaadha biyyi kun kan keessanii jechuudhaan hedduu takka ummata wanni godhe ture jechuudha then Al-Nejashi Mosque which is named after the king of Nejashi is said to be the first mosque not only in Ethiopia but also one of the oldest mosques in the world jaamuudhaan beekamaa jechuudha okay masgiin Al-Nejashi jaamu kun erga mootummaa Nejashiitiin booda
maqaa isaa Nejashi jedhamee moggaafame booda jechuudha said to be the first mosques masgida Ethiopia qofa keessatti miti jechuudha masgida guddaa fi masgida kabajamaa duraanii jechuudha kan beekamu but also the oldest mosque in Ethiopia in the world masgidota yookaan durii jechuudha akkuma addunyaatti masgidota umrii dheeraa qaban jechuudha beekamu ture jechuudha it holds an important place in Islamic history, serve as enduring remainder of the warm welcome to extended first Muslim by the Ethiopian king of that at the times. Okay, kunis ammoo kan inni agarsiisu seenaa islaamaa keessatti jechuudha akka remainder yookaan ammoo gaafa dur amantii muslimaa Itoophiyaa keessatti warm welcome means karaa nagaatiin baga nagaan dhuftanii yookaan ammoo amantiin kun amantii even gaafa sanitti mootummaan aangoo jiru amantii gargaarsa yoo qabaatan baga nagaan dhuftanii qopheessuudhaan karaa nagaatiin muslima karaa ho'aadhaan simatuun isaa mootiin yeroo sanatti akka masginnu kun seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa fi addunyaa keessatti bakka guddaa akka qabaatu godhe jechuudha kanarraa kuudhaan ergamaan rabbis addunyaa tanarraa biyyi jahanni itti gintaane biyya Itoophiyaa akka ta'edha kan inni yookaan akka jahadaanii jechuudha amantii muslimaa Itoophiyaa karaa nagaatiin kan ishiin seente jechuudha it also a sign that Ethiopia endorsed Islam first among the rest of Africa and the most of Arab countries even before most peoples of the Makkah even Makkah duralle jechuudha biyyoota addunyaarra jiran even biyyoota Afrikaa kaanillee jechuudha Itoophiyaan biyya amantii kiristaanaa taatee gaafa sanitti hooggantoonni mootummaa isaanii jechuudha taatee garuu biyya islaamaa yeroo jalqabaatiif deeggarte jechuudhaan seenaa islaamaa keessatti biyya gatii guddaa qabdu jechuudha Itoophiyaa isoo kun nuti Itoophiyaan biyya sabaa fi sablammoota fi amantii hedduuti kan jennuuf kanaaf jechuudha so kun CK master class dha kabajamtoota barattoota kutaa 12 after the end of medieval traditional ruling of the capitals the Ethiopian monarchy were busy building a palace since the reign of Emperor Fasilides okay samboda jechuudha yeroo saniin booda churchin Itoophiyaa keessatti akkasuma akkuma masginni al-Nejashi illee babal'ataa ture san bara medieval period san keessatti jechuudha mootummaa yookaan firstly during the Amazon period akkuma laalle there is no permanent capital magaalaan permanent hin jirtu moving capital yookaan magaalota bakka bakkatti fakkeenya fi hooggantoonni isaa yoo arraf magaalaa Finfinnee turan borummoo magaalaa Adaamaa dabalataan magaalaa bakko kun ammoo revolution yookaan warraaqsa to'achuuf isa gargaarii jira so kanarraa ka'uudhaan the Ethiopian monarchies were busy building palace Itoophiyaa keessatti paalaasota hedduu ijaaramee jira jechuudha since the reign of Emperor Fasilides of the modern Ethiopian rulers Itoophiyaa fakkeenya fi seenaa Itoophiyaa keessatti Gondar yoo fudhanne bakka paalaasiin hedduun itti argamudha jechuudha Fasilides achira dabalataan ammoo Sisuunees illeen achuma kan inni jiru of the modern Ethiopia dabalataan as we can mention the palace of Emperor Yohannes IV of Maqale masaraa mootii Maqales yookaan ka Emperor Yohannes IV list godhuun akka Ethiopian heritage yookaan tangible Ethiopian heritage jira jechuun keessa ammoo immovable Ethiopian heritage jira jechuudha indazaat Emperor Minilik second of Addis Ababa fudhachuu dandeenya jechuudha kun hambaawwan Itoophiyaa keessatti ishiin qabdu keessaa isa tokko but the palace were also built by other kings and the rulers of other parts of Ethiopia as well hooggantoota Itoophiyaawwan dabran keessan Itoophiyaa kan dabran hedduu isaanii godhanii yookaan ijaaranii jiran jechuudha yookaan masaraa adda addaa fakkeenyaaf Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti kan argamu Ras Mekannon Palace kan jedhamu jechuudha Yuunivarsiitii keessatti kan argamu amma akka hambaa seenattis yeroo hedduu yeroo namoonni biyyoota alaa faranjii kan jedhu sun jechuudha lammiilee biyyoota akka Ameerikaa Kaanaadaa biyyoota hedduun dhufanii yeroo isin daawwatan ijaan wannuma agarraa jechuudha so kun ammoo akka hambaa yookaan heriteejiin hagamta akka bu'aa qabuu fi seenaa duraanii keessatti biyya tokko ikoonomiidhaan turizimiidhaan akkam akka gargaaru kan nutti agarsiisudha jechuudha so kun CK master class dha turtiin keessan nu wajjinaa ta'uun isin jedha ammasi Jimma Abbaa Jiffar Palace kan jedhu yeroo itti aanu laalla galatoomaa jabaadha